nagayaan biyya tana turuuf mirga kee beeki. Immigireeshinii haala kee ilaaluuf mirga qabda. Hundarraa bilisa. Yoo dingata dhukkubsattee wal'aanamuuf mirga qabda. Waraqaa heeraa hin qabu jettee si diduu hin danda'amu. Amantii tee hordofuu fi qurrama kee dubbatuuf mirga guutuu qabda. Bakka hojiitti sirbamuu seeraa irraa bilisa tahuu qabda. Kafaltii heeraa alaa argatuu hin qabdu. Yoo qabamtee eenyummaa kee himuudhaaf gaafii deebisuu dirqama hin qabdu. Tanaafuu waraqaa diimtuu yeroo hunda ifirratti deemuun barbaachisaa. Kaardii diimtuu agarsiisi. Yoo nuti warra mootummaaf hojjetu takka poolisii isiniin ja'an mana ol hin naqinaa. Waraqaa mana murtii qabaachuu qaban. Adda baafadhu. Waraqaan maqaa mana murtii qabaachuu qaba. Magariisni gama bitaa jiru tan mana murtii tahuu garsiisa. Teessoo tee qabaachuu qaba. Warri as waraqaa gama mirgaa agartu. Tan ISIS isin sirrii miti. Yoo namni keessarraa hidhame warra ISIS gaafattee haala hidhaa bikka si himuu dhabuun mala. Bakka sirrii baruuf mallattoo agartu tana tuqxee informaationa barbaaddu hunda tanama hidhamtee irratti eega feeteen booda bikka namni san jiru arguu dandeessa. Oduun beeyne tan arkin odeessuurraa of qusadhu. Waan argitee qofa himuudhaaf mala godhi. Mirga qabdaa. Waan si gaafatan hogguusuma deebisuu fi mallatteessuurraa abukaatoo keetiin mari'achuudhaaf gaafachuu mirga qabda. Mirga qabdaa yeroo qabamtee nama afaan sii hiiku gaafachuudhaaf akka nama afaan sii hiiku sii dhiheessan gaafatuun mirga keeti. Akkamitti akka if eeytu. Waraqaalee dokumentii tee waraqaa si barbaachisu waan argatte biyyanatti qabaachuu baattus tatti gartee iyyannoo naqattee yeroo hunda ifirratti hin deemi. Yoo ijoolleen tee mana qaraatii dhayxee nama gartee bikka ati hin jirretti isaan kana si iyyaafatu akka emergency contactitti maqaa isaanii barreessi. Yoo waggaa 2 ol biyya tana jiraattee waan turiinsa kee garsiisu ifirratti hin deemi. If dura waa hundaafuu yaada kee lafa kaayyadhu. Pilaana kee lafatti qopheeffadhu. Yoo biyya deebi'uun si sodaachisee biyya tana teessee asaayilama gaafachuudhaaf mirga guutuu qabda. Yoo barbaaddee mana murtii dubbisuu dandeettii qabda. Heeraan dhoorgamaadha. Nama gartee biyya isaa deebi'uu hin dandeenye asaayilama gaafachuu dhorkuun heeratti dhowwa. Miidhaa hundarraa bilisa tahuu qabda. Warra haasoyin kun hin gahin hundaanuu gayaa qoqqooda.